صلى الله عليك خير الأنام أشرف الخلق يا مسك الختام عليك الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوتا كين كمنا منا كيسن تاني قام تي في من بريفي أكسبس يوتيوبي ميلان دعوتها جرتانو دي كيسن أكم جرتان نجا جرتاني رمضاني مال فكاتا إبادان أكم مسنين جرا سجنتا كين قبي فانا أبولوما كين يقل جر سجنتا كين فانا أبولوما تين أبوليين كين ولين كم مريقون أكم سجنتا وان أمدورا كيسة دعوتني سجنتان كين قويا هرأ مرين إسا مالي لا مال كبتني رفتني جتني قافي سنة ملا إن شاء الله قافي سجنتا كين مهدورة إسا قويا هرأ كان إسني فهمنو تا نما تقومو نما صاحبك يا قبيسين بورتي بيتن في تدير فيرا مدورة وانت إيه حفلة همتني التنوسين أجو سجنتا كين نتي محمد نور إن شاء الله ماتين كينيس كان سجنتا فانو بولو ما كنا هدو برته ويا سدن دربين كنين سجنتا كين درب هولو فجرا نمني هاروني وفودن دا على تجرني لإيجوني ملا قرو نم هارو هدو لين فيني أنيس هدوس هاروا متي ما إن شاء الله قرو ويا هرلا كناف متدريتوكو وبرز كينيان وبرز كيني صالحين سكينة متدري جدورتي دعوتوني كينينو يعان وان تف متدري غرغرة تكابني كان دفنو ويا هرامو متدري سكينة جدو كابني دفني جرا كيسوم مامو كان ويا هرلا كان تاسيفني متدري كان أكنوف إبسوف يوكانيمو متدري سكينة جدو كان رتيار إسا أكنوف كنوف كان شرا كنوف وبرز كيني صالح نجدو تأرجما أجيلو مان غرس هاري وبرز كيني صالح فليتفضل مشكورا سكيناني مالي دامي مكانا ماتي مو مالي داوان جدو يودن نوابازمي وبرز كيني صالح إيجالون درا وبليوان كينين كونيس متدرين توكو بيت صالح نمن هندنو ياد تكنو لني برباد متدرين توكو رم أباك أبدي أما سمو نهند وانت توكو غدو سكينة برباد سكينة برباد سكينة برباد كنافو نمني وانا تحاسو تبود ياد سايب سچو بربادو لي وبرز كيني عبد السمر محدين چراس نكنو ندن دينيا بلال أتشفرا سكينة كنرت ياد دبلت هايوك أباتن قال شاعرون سجرا سكينة وبرز كيني ماهر يوكان شاعر روماني نقول سكينة سكينة كسمة كان سا بيكمانا إني أصلا نورمالا كان باي لندول شيء ريماني بسوون ده إن شاء الله ببلش كيني صالح مدوري كان رتي هذا بالله وينو كنا تبوده كل دي منتا إن شاء الله سكينة الله أكبر متدرين كوني متدري باي بلا يو تكاتي إلمنا ما كان هند وانت تكو غدو وجراتي سكينة برباچا أنيس شريسا تقولف هندينو namni baratu steepii barumsaa keessa bahee kaayyoonni barbaadu maaliif yoo jedhame guyyaa tokko waan barbaadu sana argatee boqonnaa sammuu wayii argachuu goolii isaa dhaqee deemee dha'ee achi booda waan boqonnaa inni eeguu jira. Warri kireetiivii jiranis warri waa oomishus hundi ilmi namaa kun maal barbaada yoo jette sakiinaa barbaada. Xumura irratti sakiinaadha. Lafziin sakiinaa jedhu afaan Oromoo keessa ni jira. Fakkeenyaaf amma yeroo namni lollee sakanni jedhame jedhama. Qubee afaan Arabiffaa keessattis fataha kasraa dhammaa inni kaanii qubeen tokko malee suknaadhaami. Sakanni waan tokko raggee taa'u akkas tasgabbii wayii buunas agartee sakkanee jedhama. Gattaa'ee tasgabbii bootaa qabatee yeroo taa'ee bakka ilmi namaas wanti tokko baay'ee tashwiisha ta'ee ka'ee yeroo itti boqonnaa argatee yaadni isa keessa fiigaa ture sun targaaggee yookaan immoo tasgabbaa'ee ta'uu sakiinaa jedhama. Yeroo baay'ee beektamni keenya maal adeeffachuu qabnaa? Akkuma yeroo meeshaa haaraa binnu dafnee maanuwaalii ilaalla miti. Waan tokko waan sanatti fayyadamuun yoo nu rakkisee maanuwaaliin isaa jira yookiin dafnee yuutuubii sarchi goonaa abbaan kaampanii meeshaa sanaa maal irratti maxxansee jira. Meeshaa sanatti akka fayyadamnuuf tajaajila guutuu akka nuu kennuuf maanuwaalii barbaadna. Waa'ee sakiinaa yeroo barbaadnus ofii keenya kan filosoofii barbaadurraa yookaan namoota hayyoota jennu bira barbaadurraa abbaan kaampanichaa maal jedhe? Sakiinaa kana eessa kaa'e inni rabbiin qalbii tana isaatu nu keessa kaa'e nuti uumama rabbiiti. Kanaaf eega kaampaanii rabbiirraa baanee waa'ee keenya kan quba qabu 100% isa qofa. Qaama keenya keessaa tasgabbiin eessa teessi qabni tasgabbii barbaadanu kamii abbaa uumetu beeka. Alaa yaalamu man khalaqa wa huwa al-latiiful khabiir. Kaampaanii daa ol waan tokko abbaan oomishee isaa ol beekumsa kan qabu hin jiru. Tilmaamuu danda'a keessa baay'ee asiin kallattii adda addaa yaaluu danda'a. Bira ga'us bira ga'uu dhiisuus danda'a. Garuu otoo dhiphatiin otoo rakkatiin piyuurisii bakka itti irraa argattu kan rabbii kana qofa.
ilmi namaa saayinsistii olaalti amata meeqa raammoo funaanii gaara ba'ee cabbii keessa deemee guyyaa tokko waan haaraa diskaverii wayii argadhee uummatatti beeksisa godhee achi booda tasgabbii waan hin barbaadu san an argadha. Barataan bara tokko kutaa 8 yoo ilaalte ministeeriin yeroo dhufu namni hundinuu tasgabbiin isaa ministeerii san darbuu irratti hundaa'a. Gaafa ministeerii darbe anumti yoo ministeerii kana darbee jedha. Tasgabbii garuu yeroo ministeerii darbee ka'u hin jiru tasgabbiin afaan Ingiliffaa ta'a kutaan 9. Chaalenjii biraatu isa eeggata. Warri kufee inni darbe sun waan tasgabbaa'etti fakkaata. Garuu inni sun isa yoo gaafatte immoo jira yoo jettee kan duraa caala dabalee kan duraa caala chaalenjiin itti dhufaa. Kutaa 10 egaa qormaanni kutaa 10 haayitee itti dhufaa biyyoolessa ta'a afaan inni beekne dhufaa yeroo kana anumti kutaa 9 kutaa 10 gaafan darbee bakka intiraansii bira ga'u jedhee boqonnaa achitti argadhee yaala. Yeroo achi ga'us hin jiru bakka eessatti boqonnaa tasgabbeessitti argadhe yeroo jedhu kaampaasii galee tan achi bulee achiin oolaa nyaata achi nyaadhaa achi dhugaa tasgabbii isaa eessatti rarraasaa yuunivarsiitii keessatti. Yeroo achi deemu immoo nyaanni achitti dhufee asitti si qallabee asitti bishaan si kennee rafuun kee hin jiru. Barramtee seentaa farramtii baataa. Sochiin kan to'annoo jala jira. To'annoo jala jira. Chaalenjiin soo weeris tasgabbii eessa jira sakiinaan kun dhufeera. Yeroo bakka eegan achi bahee boqonnaa godheettaa innaa achi baatu yookiin kaabineetaa ta'a yookiin biiroo eegaltaa miqqanyaan heddummaata inni siyaasa bakka chaalenjiin kun eessa jira argatteettaa iddoo sana yeellama. Namoota qabeenya horadheetiin nama suuqii banatee bakka sakiinaan barbaada yeroo jedhu argita. Sakiinaan kun bakka gaafan makiinaa Ayisuus tokko bitadhee suuqii koorratti meeshaa harcaafadhee boqonnaan fidaa jira. Qabeenya mataa kootii horadhee. Dhiiree jiru bakka yeroo sana deemiiti nama Ayisuus bitee yoo gaafattee tasgabbaa'eeraa yoo jettee innis lammaffaa bituu chaalenjii keessa jira. Hin jiru tasgabbiin. Saayinsistichis akkasuma jira. Diskaverii argee inni sunis waa biraa wayiitti kallaqee jira. Dorgommii biraa keessa seenaa. Gaafa dur meeshaa bituu dhattu nama tokko bitu ati tokko akka hurkitee cinqamtee Ayisuus tokko bittaa innaa bakka Ayisuus bitan geessu nama Daarzaana ajaju argata. Kaartoonii tokko fakkeenyaaf Daarzaana Ayisuus 6 nama ajaju yeroo agartu isii kee cinqamaa dhufte dagattee dorgommii kompetiishinii sana keessa seenta malee sakiinaadhaan waliin agartu. Maaltu kana godhee ilmi namaa bakki inni itti sakiinaatti barbaadu jiruu fi bakka inni rabbiin kaa'e adda adda. Maaliifi nuti beekamaadha bakka chaalenji fakkeenyaaf addunyaa Awurooppaa keessa ilaaltee intihaara of gochuu yookaan of rarraasuu of ajjeesuun addunyaa keessatti Awurooppaa keessatti baratamaadha. Maaltu akkas godhe? Sakiinaa yoo ta'e yoo qabeenyi sakiinaan qabeenyaan dhufee moodela godhannee qabeenyaanis dandeettiidhaanis beekumsaanis addunyaan moodela godhattee isaan sana jala deemaa jirti. Yoo ammayyoomuun sakiinaas hin finne akka isaanii sana of maraachuu ta'e dhuganii of ajjeesuu ta'e of rarraasuu ta'e qiiq of gochuu ta'e eessa dhaqaa jirra nutu. Daandii sana qabannee deemaa jirra. Qaroominni achi jira jedhaa jirra. Sakiinaa isaan argatan argachaa akka Awurooppaa jennaa akka Ameerikaa akka maal jennaa yoo jireenyi nuti barbaannu sun xumurri jireenya keenyaa sakiinaan finne ta'e akka jira sanaa ta'e sakiinaa fidaan jiru nuti immoo achi deemaa jirra. Gaafa achi keenya akkam ta'uu deemna. Ofirraa sunas moodela godhannee deemsifnaa nutis aadaa barbaannaa yookaan mafraatii barbaannaa gaafa achi keenya. So ammaan tasgabbiin eessa jira sakiinaan eessa jira jennee nu hundi keenya of gaafannee rabbiin waa'ee sakiinaa maal jedhe. Abbaan qalbii kana uume tokko qalbii sakiinaan qalbii keessa teessi. Raahaa wanti argu onnee kanaa jedhan. Sammuu miti sammuun yeroo hunda oomisha bakka kaampaaniitii yaadota adda addaa keessa shantan sharaa taa'u. Tasgabbii wanti jedhamu hin jiru. Tasgabbiin onnee keessa ka'a. Rabbiin yeroo waan kana aayee gabaabaa waan ilmi namaa riisarchii irratti godhee kitaaba baay'eetti bari amma kitaabooti akkamitti raahaa gootaa akkamitti tasgabbooftaa akkamitti haadha galfattaa akkamitti boqottaa baay'eetu jira. Kallattii adda addaatiin mana amantii keessa yoo deemte baay'eedha. Filosoofii keessa yoo deemte baay'eedha. Namoota hayyoota keessa abbaa seeraa namoota akka obboleessa keenya Muhyiddin abbootii seeraa ta'aa tasgabbii irratti barreessan yoo ilaaltes tasgabbiin seera kabajuu qofa siin jedhanis hin jiraachi tasgabbii seera kabajee hin jiru. Seera ilmi namaa baasirra deemtee tasgabbii. So namni tokko nurratti seera tumuudhaaf kallaquu qaba bakka qalbittii sanaa isii sana beekuu qaba yookiin kallaquu qaba. Seera qalbiin kee ittiin boqottu siif ibsuudhaaf 100% siif ibsuudhaaf isii sana kallaquu qaba. Eenyutu onnee kana qalbii kana kallaqee tolchee ka'ee waa'een isiin tasgabbooftu sitti maal jira? Namni sun kallaqeera kitaabatti barreessuudhaaf kallaquu qaba ko.
kallaqeera namni sun yookaan gaafa isin kallaqamtu asiin bakka kanaati waan onnee kanatti xabbinaa jettu keemikaalawii naa fidi jedhamee rabbiin isa gargaarsifatee jira. Yoo sana keessa jiraate gargaarsa sana keessa jiraate waa'ee onnee tasgabbii kanaas himuu danda'a. Kanaaf nutis waa'ee tasgabbii ofirraa qaamnee waan himuu qabnu waan rabbiin quraana keessa kaa'e Rasuulli sallallahu alaihi wasallam addunyaa kanarratti tasgabbaa'ee deeme boqotee deeme waan barbaadu goolii barbaadu hunda sirriitti xumuree bu'aa waan hojjetee sanaas argee deemee Rasuula keenya alayhi salaatu wassalaam. Innis maaliifi kallattii rabbiin kaa'e irra deemee sana argate waan ta'eef rabbiin quraana keessatti alaa jedha. Quraanni kun hundinuu awaajiidha. Hundi isaatu seera. Garuu yeroo innummaan kun walirra fooyyessu jira. Alaa gaafa jedhe awaaji jedhamte ala ifaa isaatii ifaan gahee isaatii bishaan kaffaluun gahee guyyaa muraasa weessii kenname guyyaa sana booda dabarfattee sitti dabalaa alarmiidha. Awaaji alaa bidhikrillahi tatma'innul quluub. Dhikrii rabbii hariiroo ati rabbii wajjin walitti qabduuni isii sana yoo cimsite qofa onneen kun tasgabbooftii jedha. Maaliif jechi isaa fudhatamuu qaba yoo jenne immoo rabbiin ilma namaa kana waa lamarraa uumee jedhan. Tokko kavariin keenya kun foon inni jedhu kun biyyoorraa uumamee inni biraa immoo ruuxii kanatu immoo rabbi biraa dhufte. Isii waan isiin kallaqamtes namni beeku yas'aluuna kaana ruuxii waa'ee biyyoo immoo namni hundi himuu danda'a. Maaliin diimattaa, maaliin gabbattaa, maaliin furdattaa, maaliin bashannantaa kun waa'ee biyyooti waan ta'eef biyya lafaa kanarra jiraannaa namni hundinuu waa'ee soolid sitti hima bakka. Aniif Bilaal wanti garagara godhee bakka biyyoo irraa fuudhamnee beekumsi keenyas waa'ee kanarratti bal'aadha wajjin jiraataa jira waan ta'eef. Isiin kun ruuxiin kun rabbi biraa dhufte. Waa'ee biyyoo kanaa akka itti gabbattu, akka itti furdattu, akka itti diimattu namni hundinuu himuu danda'a. Garuu furdinni nyaanni ati filattu sun mannaafashaan bakkeeliyaatti bashannanaa deemtu sun waa'ee qaama biyyooti wal laallata malee ruuxii sanaan wal hin laallatu. Kanaaf waggaa baay'ee qaama kana furdifattee diimattee kaatee tasgabbiin ati qabdu hin jiru. Maaliifi ruuxii kana rabbiin isa biraa dhufte qaamni kunis waan irraa uumametu isa gibbisa biyyoodha. Amma waan barbaade haa ta'u nyaata dhugaatiis waan barbaade ta'u wanti xumurri isaa biyyoo hin taane hin jiru. Sigalee amma wantoota juusitti jijjiiramee yoo dhugdees hundeen isaa biyyoodha biyyoorraa biqila. Bu'aa kana ammoo gaafa duutuun ilmi namaa gaafa du'e dafee eessa dhaqa? Kan biyyooti geessaa kan qabeenya isiitti waan ta'eef fuutee bakka geessitu hin qabdu qabeenya isiitti deebifte. Ruuxiinuu qabeenya isiitti deebite achi. Isiin ni baate yeroo ilma namaa yoo ilaaltan yeroo duudhaaf ka'e ija akkas godhaa jedhama miti ilmi namaa ija gaddeef maaliifi ruuxii waggaa baay'ee wajjin dabarsan foon kanaa wajjin ni baatiniin sigalii bakka ati garaa murattee narraa ba'aa jirtaa akka waan jedhuuti ijji kun jala ba'a isiin eessa deemaa jirti bakka irraa dhufte jira. So qaamni keenyas biyyoo kanarraa bakka irraa dhufirraa nyaata barbaada. Ruuxiin kunis isiin tasgabbii barbaaddu sunis bakkuma irraa dhuftirraa nyaata barbaaddi. Wanti achirraa dhufe immoo qur'aana rabbiiti. Dhikrii rabbiiti. Kanaaf tasgabbiin ati argattus hariiroo isii wajjin walitti hiitu. Fakkeenyaaf amma Ramadaana keessa jira. Mata duree keenya yeroo walitti guduunfuudhaaf yaallu Ramadaanni ajaja rabbiiti. Rabbi biraa dhufe tasgabbii qaama keetii, tasgabbii ruuxii keetii, tasgabbii ati waggaa baay'ee bakka kitaaba baay'ee dubbiftee chaalenjoota baay'ee irratti hirmaattee waltajjii adda addaa guddaa irratti hirmaattee dhabde sun as keessa jira. Mallattoo kana immoo Ramadaanni bakka beekamtii guddaadha waan kana nama hubachiisuudhaaf baatii Ramadaanaa laala uummata Islaamaa bira darbee uummanni kaafiraan wajjin jiraatan yeroo itti tasgabbaa'uun agartu. Hariiroo musliimotaa wajjin yeroo qabaatan tasgabbiin kun jira irratti illee dhiibbaa uuma waan sidibu. Sheexaanni hidhamuu san ni argita bakka qalbiin namaan tasgabbaa. Rahmata walii godhuun kun baatii Ramadaanaa keessa ilaalme miidiyaa irratti yeroo agartus akkamitti nama gargaaraa ibiluun gargaaruu qabna. Wanti akkasii jedhu kun usee waan kawuutu miti waan sirraa hidhamee akka qalbiin kan waan ruuxiin kee barbaaddutti as deebita. Yeroo kan yeroo sheexaanni jiru wantoota foonii wal laallatan irratti xiyyeeffatta. Kanaaf irraa fagaataa deemta. Kanaaf baatii Ramadaanaa baatii qalbiin keenya tasgabbii keessaa argatu. Maaliin tasgabbii keessaa argata? Tokko Qur'aana Rabbiiti. Kallattiidhaan Rasuulli sallallahu alaihi wasallam namni haada Rabbiiti walitti hidhamuu barbaade tokko fiixni haada tokko Rabbi bira jira. Tokko immoo lafarra jira. Sana jechuun Qur'aanaan jedhanii yeroo itti nu ibsanii jiru. Kanaaf tasgabbii qulqulluu sana isa dhugaa isa fakkeessaa deemanu miti. Isa gubataa seeqqataa deemanu sanatu hin taane isa keessii kee tasgabbiin keessa keetii gubbaa irratti ba'ee mul'atu. Namaaf rahmata si gochiisu. HD keessaa baatu sana yoo barbaadde
hariiroo ramadaana keessa fayyadamuu qabda. Quraan rabbiitii walitti hidhamuu qabda. Kanaaf inshallah buleewwan immoo mata duree kanarratti itti daan yoo jiraatan inshallah kallattiidhaan itti da'uu dandeessu. Waan isin quuqoo jiraate inshallah baay'ee mata dureen kun ramadaana guutuu mata duree kanarratti yoo haasofne sa'aatiin ramadaana kana keessatti nu kennamu hundinuu nu ga'u. Kanaaf nuti immoo mata duree marraa tuttuqnee bira dabarfannaa. Hordoftoonni keenya immoo sirriitti eessaa dhufaa ayata quraanaa kana sirriitti jala deemanii sharii isaa ilaalanii akkamitti akka tasgabbaa'uu barbaadanis quraana rabbii keessaa barbaaddatu nuun jedha inshallah. Xumuradheen jira gama obboleewwan keenya hafanitti isiniif dabarsaa jechuudha. Maashaallah obboleessi keenya Saalih yaada bal'aa wayii nu kaase waa'ee sakiinaa irratti sakiinaa waan jedhu kana anummaan ofii kiyyattuu osumaa beeku uf duuba deebi'ee fikiraa biraa keessa akka an seenu na godhe dhugaa dubbachuudhaaf namoonni hedduun jireenya kana irratti namuu tasgabbiin barbaada. Abbaan qabeenyaallee osoo tasgabbii barbaacha qabeenya jala fiigu qabeenya san keessa tasgabbii soqaansa. Mana ijaaradhee fakkeenya bal'aa wayii kaaseera mana ijaaradhee maatii godhadhee achi booda boqadhaa ibaadatti deebi'aa osumaa jedhu duniyaa kanarraa deema. Namni hunduu ka beekamtii barbaadullee ka beekumsa barbaadullee tasgabbii keessa barbaada. Beekumsa keessa illee tasgabbii jira. Tasgabbiin kunniin hundi ammoo bakki inni itti argamu akka Saalih nu hime Rabbiin waan ofii uume ofii isaa beeka. Waan isa gabbistu ruuhii tana waan gabbistu ofii beeka. Isiin sunis zikriidha. Quraana qara'uudha. Zikriin ammoo quraana qara'uudha. Ibaadaa gochuudha. Namni tasgabbii barbaadde, namni sakiinaa barbaadde zikrii gochuudha. Waan kana ammoo wanni irraa mata duree kanneen wanni kaasnee haasoinuuf mata duree gurguddaadha. Wanni kaasnee haasoinuuf ammoo hayaallu waan kana hayaallu. Namni tasgabbii barbaadu ka qabeenya qabdee ka qabeenya qabdu ka tasgabbii dhabde, ka beekamtii qabdu ka tasgabbii dhabde, ka beekumsa qabdu ka beekumsa keessa tasgabbii dhabde zikrii godhi. Salaata ibaadaa heddummeessi achi booda tasgabbii san achi keessa argatta. Inshallah obboleeyyan yaada kanarratti obboleeyyan kiyyas yaada biraa yoo qabaatanii carraa isaaniif kenninee sagantaa keenya kan itti fufnu ta'a. Namni yaada qabdu yoo jiraate Muhammad. Eeyyannaa fi akkuma atu jette waa'een sakiinaa kun mata duree guddaadha. Guyyaa tokkotti waan himamee illee dhumatu miti. Sagantaan keenya gabaabaatuudhaan wal qabatee immoo carraa nama tokko qofaaf laanna. Mata duree kanatti yaada isaanii akka ibsatan. Maaliif fedhiin namaa daangaan qabu. Akkuma obboleessi keenya Saalih nu kaase keejii irraa kaaseetiin hanga yuunivarsiitii seenee dalagaa dalagatee oomishaaf oomishtummaa keessa seenee maatii ijaarratee hin dhaabatu hin guutamu fedhiin ilma namaa jechuudha. Kanaaf fedhiin ilma namaa kan guutamuu danda'u aayaa quraana nu kaasan qofaan zikrii baay'isuudhaan qiraatii kenna baay'isuudhaan kana kanaan nu tasgabbii argachuu dandeenya jechuudha jiru jireenya keenyatti. Kanaaf obboleessa keenya yaada kan keessii kennina. Yusufiif yaada keenya yaada isaa gabaabinaan daqiiqaa muraasa keessatti sagantaan keenya gabaabaatuudhaan wal qabateetiin akka nuuf ibsatu carraa siif kenna nu gabaabsita. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وان باقي تكون تتأي كم تنجباب سنة كيس جرا سنة يعني أبوليسي يخاس كويا قدّالا وان قدّالا اللي سكينة الدين الرافي ده في بكني ولي تدي وقول لي بكتير تويتي جت شو ما تقول وني جت شو بربادو تقول فاني على ذكر الله تطمئن القلوب ممكن نمني الدون كاميرا كان دوبا جرو ذكري جد أبون سامي ماله ذكري ربي جد أرساني في الدين تولي تدو بكسي لا بربانو nam tokko yeroo rakkoonii fi akka rakkoon cimtuun isa qabdee si marsan si jeesuuf yeema yoo jedhee ziqiin yookaan tasgabbiin qalbii bakkisiin itti argamtu namni sun rabbiin marii san keessa ni jira jedhee itti Oromoon waa'ee qocaa tufte qocaan san nyaachuudhaaf deemanii jeebineensi hundi walii galan jennaan marii san keessa rabbiin ni jira hin jiru ihfadillah yahfadka rabbiin natiksa rabbiin nabaasaa hoggubeetti zikri jechuun kuni zikri afaanii jira tokko subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah kan namni jedhu kun kan namni hundinuu harkaan jedhaa oolu kun jechuudha. Tokko immoo zikrii jechuun hayaata kee hunda keessatti rabbii yaadachaa jiraachuudha. Rabbii honnaa wajji jira. Beeloftu isa tuna nyaachisaa beeku. Rakkattee see cinqamuu deemu du'uu deemu wallaahi gaafa rabbiin ni duutanaan jedhe malee abadan hin du'u. Zikrii jechuun tokko kana. Hayaata keessa jirtu hunda keessatti rabbiin ofirratti yaadachuudhaa fi rabbii tuna baasa kana keessaa jechuudha. Zikrii afaanii san qofa osoo hin taane jechuu bakki himuudhaa barbaade. Bakki lammaffaa ammoo kun isii gala jeetii yaada. Hayaata kam keessatti jireenya kam keessatti rakkina kam keessatti yoo rabbii yaadate namichi yeroo san qalbii isaa tasgabbii argata. maaf jennaan humna rabbii kanatu guddaadha. Rabbii waan jedhamu kanatu rakkoo fedhe keessaa si baasuu danda'a. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujaad. Kanatti dabalee waan obboleessi kiyya hamma dheeraa kaasemmaa keessaa Qur'aanni gabaabsee yogguu ibsu hojii kaafirtootaa ibse. كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا أدركه لم يجده شيئا وجد الله عنده نمني كافرا دلقا كم بوليسي يسين دلقا إني سين يوجي سين تاني جراتان يرو أستاذ تالين لقا وندا سين وجي سينات انتور
كسراب بقيعة يحسبه الظمآن معا نمت يبوتان تكو فقينيتي بشان تاون نبوجي إيقام سنتي وارغنا برها ديمي بيكا وان كان برها سومالي كيس بانكا كيس وقود يمتن أسيتي لالتاني ما لغرتن بحرو ما أغرتن سري بيجي قرآني سري وان بشان فكاتو نمني كونو يرو غريو إسارتي ملتا أسفالتي رتي ملتا أسفالتي رو وقود يمتو قام سنتي بشان فكات يرو تتشيكي يسو حتى إذا أدركه لم يجده شيئا يرو تشيكو هما تكلينو هنجرا تسقبين مني هدو واكيس كاعتي يجرا أكبر إسكي مجي وقوم مدرسة قرانو قرآن حلقة قرانو سلام مدرسة قراني جنة حلقان كون أنجا يروج القبا أصوله يقلتو بلوغو سونجه بلوغو يقلتو تجريد أصول كنا يتطلما تفسير وقوم يسوع قوم تأولات هذا برفتشو تلفا سكيسا ونيت ميجر ديم تولى ترهدون نمني جولن درسان وجي قراني قرا بحرين كتان ما بجنا وان بربادان سن كيسا لبن وري بروم صبرتان أصول حلقة قرا يرويالات حلقة قولات وري مدرسة قرانيس أصول كاستئلات نمني هندنو بقويتي وبربادات جدو هنا مالتو يرينان كتابة إكاتا وقافتو كل بيسيتور الحظ المنسيجة قودة إرام فتما قودة دقتما جتشو قوني دقتما سمالي روحي إلمنا ماكو وان اتنان نأجرتو قبي وان إرنان نأجرتو قبي ونسين إرنان نأجرتو سو ونسين بربادو جرتو سون جلال ربي سبحانه وتعالى يرو إني كان أقول إيه سنة أقول إيه سنة أقول إيه فيجي قرآن مالجي حتى إذا أدركه لم يجده شيئا يرو أتجه ونتكللو هنجرو وان سنة أتشي دابا تسقبيني بربادارو تنجرو إيه سير تسقبين ألا بذكر الله تطمئن القلوب ربي إساتي يا رجوك يستي أرجم هاجي إذن أتشك يستي أرجم تلاقني هندنو تسقبي بكيك أبو أسيا تشوم هنغني يفسوفني دقيقة كي يرمي رنتي بكاتا دقيقة أسها قاوة سينو تقول أف بريسكي نسوف يدو قلتهم بجناني مثلولين كينيا كانت لا واي سكينة تري ميه يسينو مال تويسني دقاهن واي سكينة أمو مال يدن منو مكيسني تماتي كيسن وجين إرتي مريد لا وهريو تكيسن وجين إرتي عصا واين سكينة كون واي لافتمتي وان هدول الفاتو في المناماتيف كان سرتي برباجتورا كناف ربين سكينة نفاكنون دعاء كنا كان قويا هراتي إن شاء الله سجنتها كنا كان قويا لا كان فكرتوري هنگا قويا دف ولا جرتي لقان فتورا صلى الله عليك خير الأنام أشرف الخلق يا مسك الختام عليك الصلاة والسلام